biyya keenyaaf uummata keenyaaf naannoo keenyaafis dhimmi sadii dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Dhimma wal duraaf duuba yeroo kennine hojjennu miti. Tokkoffaan dhimma misoomaati. Hiyyummaa injifachuu, duubatti injifachuu, uummanni keenya jiruuf jireenya isaa akka jijjiiramee addunyaa irratti waan isaaf malu akka inni qabaatu gochuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Hiyyummaan yoo hin injifatamne, duubatti hafummaan yoo hin injifatamne, maraamartoo keessa jiru keessaa cabiinsa gama hundaan keessa jiru keessaa ba'uu hin dandeenye. Dhimmi inni lammaffaan dhimma dimokiraasiiti. Dimokiraasiin yoo hin jiraanne misoomnis milkaa'uu hin danda'u. Farri dimokiraasiin aadaan duubatti hafaan dimokiraasii akka quucaru gochaa jiru yoo hundi irraan buqqaane namni mariidhaan marabbaadhaan kan walii galu waa hunda immoo uummanni akka murteessu kan taasisu yoo hin taane baay'ee rakkoo ta'a. Sadaffaan dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuu fi dhimma nageenyaati. Olaantummaan seeraa yoo hin jiraanne homtuu jiraachuu hin danda'u. Anaarkii ta'a. Anaarkiin immoo seeraalummaan hunda diiga. Kanaaf waa hundumtuu seeraaf hojimaata eeggee akka deemu, olaantummaan seeraa akka kabajamu gochuun nageenya mirkaneessuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Dhimmoonni sadan kun jiraachuu biyya kanaa uummata kanaa murteessan kun hojii hunda keenyaa, hojii paartilee hundaa, hojii hawaasa bal'aa hundaa, hojii dhaloota kanaa qofa miti. Hojii dhalootota ittaananii haala itti fufiinsa ta'een gaafata jecha. Paartiin keenya, mootummaan keenya kanarratti hojjechuudhaaf, paartilee faana kanarratti waliin hojjechuudhaaf qophaa'aadha. Manni maree kun cimee rakkoolee sadarkaa adda addaatti jiran hiikaa, sirreessaa, waan immoo yaadota galtee ta'anitti immoo gargaaramaa naannoo keenya iddoo haala mijataa caalmatti uumuudhaaf itti deemnu dura jiraata. Iddoo hunda sochootanii akka ilaaltan yeroo ta'an Gujii Booran akka ilaaltan, Wallagga akka ilaaltan, Jimma Ilubbaabor akka ilaaltan baay'ee isin jajjabeessuun barbaada. Sana gochuudhaan hooggansa dafee jirus laaluu, uummata laaluu, hanqina jiran sirreessuu, rakkoo jiran itti furmaata kennuu, komeenti gochuu, haala jiru haala mijataa gochuu irratti jabaattanii waliin jabaannee akka hojjennu asumaan isin jajjabeessuun barbaada.